Filannoo biyyoolessaa torbaffaan guyyaa fi yeroo jedhametti sagalee keenya kennuuf qophiidhaan eegaa jirra jedhan jiraattonni magaalaa Adaamaa Broadcasting Service dubbise. Itoophiyaan filannoo biyyoolessaa marsaa torbaffaa caamsaa 24 bara 2018 kan gaggeessitu yoo ta'u namoonni miliyoona 54 kaardii fudhachuu boordiin filannoo biyyoolessaa beeksiseera. Kanuma bu'uura taasifachuun filachuuf qophiin taasiftan maal fakkaata jechuun Adaamaa Broadcasting Service jiraattota magaalaa Adaamaa dubbisteerti. Filannoon nu'iif kan egeree hawaasummaa siyaasaa fi diinagdee akkasumas iddoo gahuu barbaannu ittiin akeeknudha jechuun yaada isaanii eegalan kanneen dubbifne. Filannoon bu'aa ifaajee waggaa 5 yookaan immoo qotee bulaan tokko sanyii isaa facaafatee karaa itti sassaabu jechuun akka mootummaatti yookaan immoo akka biyyattii tokkotti walitti yookiin caalmaa bu'aa waggaa 5 isaa kan ittiin mirkaneeffatu filannoo marsaa kana jechuudha. ምርጫ ማለት ሀገራዊ ጉዳይ ነው። ምርጫ ማለት ለራሴ ማንነቴን ነገ የሚያስተዳድረኝን አካል ለመምረጥ የተዘጋጀ ነው ብዬ አስባለሁ። ለኖኒ ኑፊ ቶኮፋ ጉዲና ዲሞክራሲዳ ጉዲና ቶኩማዳ ብየተኛሞ ብዮታ አዱኛቲን ከንቲ ዶርጎምሲስኑ ኬሳ ኡላጋ ሚርጋ ኦፊል ኦፍ ቡልቹ ነማ ፊላቱ ፊላታሙ ነማ ሲታ ኦፊላቹ በከቡፋቹ ከኢቲ ሚርከኔፈኑ sirna kana waan ta'eefi waan guddaadha eenyummaa keenya biyya keenya guddina keenya jeetan ibsuu danda'a jechaadha. Paartii akeeka kana nuuf milkeessa jennu filachuufis qophii hunda xumurree guyyaa fi sa'aatii filannoo hawwiidhaan eegaa jirra jechuun dubbatu. Tootessa 24 halkan keessa sa'aatii 12 irraa eegalee kan jalqabu waan ta'eefi anis maatii koo wajjin yeroo jedhametti dhaqee hiriira galee kaardii koo paartii filadhuuf kan keessa kootitti biyyaaf ni ta'a jedhee yaaduuf dhiyeessuudhaaf qophii koo geessee jira jechuudha. Biyyattii tana fuulduratti baatee deemuu hin danda'a. Sabaaf sabla biyyi keenya biyya sabaaf sablammiin hedduu amantaan hedduu keessatti jiraatu. Isa kana walii galchisiisee nageenya isaa misooma isaa siyaas diinagdee isaa fuulduratti hin ceesisa kan jedhu hawaasni keenya filachuudhaaf qophiidha murteeffannee jirra jala geenyee jirra jechuudha. Kana irratti immoo bifa bu'aa fi bifa simataa ta'een bifa dimokiraasaa ta'een hin geggeessina jennee abdanna. Deeggarsaa fi mormii paartilee filannoof galmaa'an irraa qabnus humnaa fi wacaan osoo hin taane sagalee keenyaan agarsiisuuf waa hunda kurfeeffanneerra jedhan. Filannoon nuuf gaarii biyya keenyaaf nuuf nagaa gaafsanitti waan jiru hundaa raawwachuuf filannee nagaa keenya eegsifannee filachuuf qophii jira. ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ላላችሁ እንትን ማስተላለፈው መልእክት መተወዱትንም ማትወዱትንም እንትን በምርጫ ምንም ጸባይ አያስፈልግም፣ መደባደብ መገዳደል አያስፈልግምና በካርድ ጣለው ወይ ደግፈው።